Wangeela Maatiyos boqonnaa 15 lakkoofsa 32 kaaseen dubbisaa hamma 39 akkas jedha. Yesuus garuu bartoota isaa ofitti waamee, namoonni kun guyyaa 3 kana ana wajjin turan, nyaatas waan isaan hin qabneef hunduma isaaniif nan o'a. Egaa ani akka isaan karaatti hin kukkufnetti akkuma beela'aa jiranitti gadi isaan dhiisuu hin barbaadu isaaniin jedhe. Kana irratti bartoonni isaa as lafa onaa kanatti buddeena tuuta guddaa kana quufsu eessaa arganna ree jedhaniin. Yesuus immoo buddeena meeqa qabdu jedhee isaan gaafannaan, isaan immoo biddeena 7 fi qurxummii xixinnoo muraasa qabna jedhaniin. Yommus inni lafuma sana akka tataa'aniif namoota abboome, buddeena 7 fi qurxummiiwwan sana fuudhee Waaqayyoof galata galchee cabsee bartootatti kennee, bartoonnis tuuta sanaaf hin dhiyeessan. Hundumti isaanii nyaatanii quufan. Hurraa irraa hafes gundoo gurguddaa 7 guutuu fuudhan. Warri buddeenicha nyaatan dubartootaa fi ijoollota malee dhiirota 4,000 turan. Ergasii Yesuus tuuta sana gadi dhiisee bidiruu yaabbatee gara kutaa biyya Magadaan jedhamuu dhaqee. Ameen. Waaqayyoo fi galanni guddaan haa ta'u. Wal baruun gaariidha. Maqaa gurguddaa 4 qaba. Maqaan koo inni jalqabaa Sheek Abdurrahmaan Mahammad Arabaan jedhama. Inni lammaffaan immoo waamicha ilma Waaqayyoo argadhe. Inni ammaan dheeraan ammaan irraa luqqa'ee Amaanu'eelin jedhama. Inni sadaffaan immoo haadha manaa fuudheen ijoollee 2 qaba. Lammikee Naawoltii jedhamu. Abbaa Lammikeen jedhama. Inni sadaffaan immoo warra naa gadi jiraniif warra guddisaa jiruuf obboon jedhama. Kana hundumaa Yesuustu godhe. Halleluuyaa. Waaqayyo guddaadha. Mee namoonni guddinni Waaqayyoo isinii galee qofti Waaqayyo guddaadha jedhamee al tokko. Tokko 2 3 maal jettan? Mana kee irratti, jireenya kee irratti, umurii kee irratti, waan jireenya kee dhiphise irratti, waan itti gammadde irratti, waan si lole irratti, tulluu dhiphinaa sana irratti, tokko 2 3 namni harka Waaqayyoo beeku afaan kee abaasii jedhimee sammaa. Kanaaf Waaqayyoo ani nama waa'ee wangeelaa amanu hin beekneen ture. Yesuus Kiristoos inni haalli isan daangessine dukkana gamaa gamanatti jissaa gara koo dhufe Sheek Abdurrahmaaniin Amaanu'eeliin godhe. Maal taare yoo galateeffatan galatan jaalladha gaan. Halleluuyaa. Waaqayyo guddaadha. Akkas akka ta'u Waaqayyotu godhee mucaan Waaqayyoo Daawit. Haa ta'u guyyaa har'aatti mata duree qabna waan baay'ee achi keessatti yeroo gabaabduuf ilaalaa deemna. Hin yaadda'in isa Yesuus siif yaadee jiraatta kan jedhu irratti ilaalla. Hin yaadda'in isa Yesuus siif yaadee jiraatta. Waa si yaadameera. Waa mana keef yaadameera. Waa bara keef yaadameera. Waa karoora keef yaadameera. Waa gaa'ila keef yaadameera. Akka biyyi lafaa jedhamni waa si yaadameera. Ulfinni cimaan tokko si yaadameera. Barakati addaa tokko si yaadameera. Hin yaadda'in isa Yesuus siif yaadee jiraata. Halleluuyaa. Utaa keenya kana keessatti waa'ee bartootaa fi waa'ee Yesuusii fi waa'ee baay'ina nama lafa sana jiruu fi Yesuus immoo ho'a malee ijoollee koo gadi hin dhiisu jedhe. Jarri yaadda'u maal nyaannadhanii hin yaadeef inni immoo.
Uffee si yaadamaa jira. Meenaa yaadamaa jira dhimee guddisi. Ilaamee harme abbaye obboleessaa obboleetti isa abbayeen kee si yaadee jiraatta miti. Isa biyyi lafaa si yaadee jiraatta miti. Isa hiriyyaan si yaadee jiraatta miti. Isa ofii keetii yaaddatte jiraatta miti. Isa Yesuus si yaadee jiraatta. Babatu brababababato vereji shakarata bagoto borada lara labatia. Hallelujah. Waaqayyo natti dubbateera. Namoonni 18 yaaddoorraa kan ka'e sagantaana dhufee deebi'een of ajjeesadhanii jiru amma garuu irraa kuteera naan jedhe. Meerree galati keessa maal taatan isin Waaqayyo nama du'a oolchuun salphaadha. Hallelujah. Hallelujah. Waan yaadamee jira. Me waan yaadamee jira dhime. Nama Waaqayyo nama mana Waaqayyo dhufe nama gooftaa Yesuus Kiristoositti amanatee gaaffii gaafadhe hojii isaa jira waan yaadameera di guddisi jaagodi. Me ofirraa bu'i me rakkoon hin jiru. Hallelujah. Me hallelujah jedhaa me warri manaa qabdan. Egaa innan dubbachuu barbaade ani dhaladhee waggaa tokkotti mana namaana ka'anii gabaadhannaan boonjeen irratti lafa dha'ee asitti na cabse. Gaafa kana harmee qommoo abbayeen koo xinqolaadhaan fuudhee xinqolaan sun immoo irraa hiikamuu didde. Jaartiin hojii hojjetu malee waa beekanii bal'isanii yaadan. Gaafa gabaadhaa galanii gaafa gabaadhaa isheen galtu micaa kee eega ganamaa dhukkubaa dhannarraa miinyee aannan laannee fi dadhabnee jedhaniin. Achii booddee isheen dhuguma seetee eegasii nagaagaa. Mana qorichaa utuma na marmaarsiftu miilli qajeeluu dhiiseetu kottoonfate. Dhossaatti cabee nafe nami dhossaatti cabde yaadde inni dhufaa Yesuusarra. Nami gaa'illi kee dhossaatti cabe. Namni eebbi kee dhossaatti cabe. Namni mul'anni kee dhossaatti cabe. Namni cabsanii si dhossan Yesuus si mul'isa siin jira. Wow, hallelujah. Haa ulfaatu maqaan Waaqayyoo. Mee ulfaatu maqaan Waaqayyoo dhaa guddisaati. Achii booddee ani deemuu dhiisee harkaan lafarra qabadheenani waggaa 8 daa'ime lafa qabadhee miilla namaa jala laakka ittiinani waggaa 8 laakka ittiinan daa'ime. Akka ittiini ijoolleen dhoqqee mataa kootti ejjetti ijoollee xixinnoon dhoqqee mashintibeetiin atta xoofti akka itti mudhii koo gadi qullaa nama taa'anii yaanne ka abbaan nama taa'anii yaanne ka harmeen nama taa'anii yaanne ka hiriyyaan abbaa koo nama taa'anii yaanne ka durbiin nama taa'anii yaanne ka ollaan nama taa'anii ni cabaan nama taa'an jenne kaasaan kadhataa taa'an malee ani kadhataa miti Yesuus wangeelaawii na godheera. Vabakate fora dakila ke adia la baba sepora la baba tora la batia. Hallelujah. Wana mina mantatu sinjecha kan jiru Yesuusin dhufe. Waa'ee koo gaafa siinaa saayira mini waa'ee keerratti baayira. Naman godha dhala koo jedhe. Ishee safaratti cabdeedhe. Ishee biyya keessatti cabdeedhe. Ishee waldaa keessatti cabdeedhe. Ishee harrabi cabseedhe. Isa harrabi miidheedhe. Isa bahan yeroo malee miidheefan wabiitaa jedha Waaqayyo. Wow, the vigi shaka torra labatia. Hallelujah. Achi booddee gaafa dhaatuma akka ittiin daa'imu waggaa 8 daa'ime eessuma qaban durbii qaba abbaa qaba haadha qaba akaakayyuu qabna karaadhaa karaa abbaas nami lafaa kaadheen jiru. Yesuus garuu karaa qopheesse. Me Yesuus waan yaadaa jedhani mee guddisi. Me jedhi maaloo waan yaadaa jedhani guddisi. Bara mindar misrataa abbaan koo mana ijaarrannaan namichi misyoonii durii tokko hiyyeessaa mana maraguu qe'ee abbaa koo dhufe. Gaafa dhufee lafatti na ilaalu haa ulfaatu maqaan Waaqayyoo. Mee ulfaatu maqaan Waaqayyoo dhaa guddisaati. Gaafa dhufee lafatti na ilaalu na haasofsiisu yaa abbaa umaree naan mucaanaan maal goote itti lafa kanaa kaasuu fedhe. Hin gooneefis hin ka'us jedhe. Hin ka'us hin jedhanii warri keessan. Hin ka'us hin jette harmeen kee. Hin taatu kunoo nama miti furriidha siin jedhanii Yesuus waa si yaadeen jira qorichan si godhe. Meerre galati keessa Waaqayyoo maal ammasi.
Floor. Alapapapatora lababatara. Hallelujah. Hallelujah. Namichi kee mucaana lafaan kaasaa waan tokko duwwaana ayyamiidha. Mana kee akutaa tokko naa kenni gasaa koo na nafadhaa gasaarra bulee mucaana lafaa kaasaa. Naa yoo karaa firaa diide karaa barbaade qabaan Waaqayyo siif karaa. Mena masin bukkeen si edhaa guddisaati. Maalo ayin qabdanii raasinaa namna buubbii min irraasanii. Irraasinaa nama mirga cimaa qaban gadhiisaa harkaan. Ilaalaati siitiin jedha. Waa si yaadameera jedha. Har'an du'a moo boran du'an jedhinedha. Nan salphadha moo nan ulfaadhan jedhinedha. Kan si yaadame siif ulfinaa jedha guddisaati. Meerre gaagalatti keessa waldaan keenya waldaan ifa fayyinaa. Hallelujah. Waldaa fayyinaa lafa fayyinaa. Mana fayyinaa biyya fayyinaa. Qilleensa fayyinaa appoostelii fayyinaa Waaqayyo addanarraa qaba. Waaqayyo guddaadha. Mee Waaqayyo guddaadha guddisaati. Namichi hiyyeessuma miti durbii miti hiyyeessa mana maraguu dhufe naaf garuu fira caalaa abbaanaa ta'uuf ka'eera. Maaloodhaan peentee durii misyooniidha achi keessa hafuura namaa yaadu jira miyyeettii ma peentee keessa. Waaqayyo guddaadha. Mee Waaqayyo guddaadha guddisaati. Achi gaabooddee an kaasee harka koo walitti qabee lafaana kaasuu jalqabe. Ganamatuma lafaana harkisu ji'a furna harkisee saateen nammee irraanaa baasaa an kaasee isheerraa shimala ishee nan utaalaa hidheen qabadhe ka'ee shimalaan utaaluun jalqabe. Nan jalqabe. Ulee mukaatii nan adeemuu jalqabe. Gaafa na deemu immoo lolatu ta'e mana keenya keessatti. Waaqayyo guddaadha. Mee Waaqayyo guddaadha guddisaati. Lolatu ta'e mana keenya keessatti. Gaafati ati kaanaan lolli sitti baay'ate Waaqayyo si dura darbeera. Gaafan lafa daa'imu namni maqaa koo dha'u hin jiru. Gaafan ol ka'u lolli ka'e. Waaqayyo guddaadha. Lola maalii ka'e? Abbayeen koo quraanattan ergaa jedhe. Akaakayyuun koo immoo warra miishaniittan kennaa tamaaree nama guddaa ta'a jedhan. Wal lolan lamaan abbaan koo micaa koo kee qabdodee quraanatti na erge. Dukkana kee hartaa gara kee dhufa. Ilmi Waaqayyoo dukkana si qabe kana keetti gara kee dhufa. Gadadoo si qabe jalatti sinniisu gara kee dhufa. Waraansa si qabe jalatti sinniisu gara kee dhufa. Meel tokko galateeffadhu mee gara kee dhufaa jira karaan dhoowwatiin. Feewu deemesheme kee tokko karaa dalaara labatiya. Waaqayyo guddaadha. Mee Waaqayyo guddaadha guddisaati. Bara 90 gara koo dhufe 90 wallaansootu ture 91 immoo narraa hunduma ishee narraa hunaanee manaana baasee waldaa xinnoo tokko naannoo keenya jira akka naqee achi galu na godhe. Uffeena fudhate Yesuus. Meerree galati kee nama Yesuus fudhateef hin gammaddu. Waldaa gammadoo ta'a. Waldaa galataa ta'a. Waldaa ifa fayyinaa ta'a. Waldaa ulfinaa waldaa Kiristoos isinaa godhu yee. Ulfaatu maqaa Waaqayyoo. Gaafa gara koo dhufeen waldaa dhaqu na jijjiiree na dibe. Utuu amantii kiristaanaan baratinan tajaajiluu jalqabe. Waaqayyo guddaadha. Maaliif hojiif na waame malee taa'iin miti. Karaanatti baase mee karaanatti baase dhimee guddisi. Maayetti haa jedhi mee maayetti nama Waaqayyoo. Karaa sitti baasa halleluuyaa. Karaa sitti baasa. Karaa sitti baasa ilmi Waaqayyoo. Karaanatti baase achi booddee tajaajilan jalqabe. Gaafani tajaajila jalqabu na ariyatan maatiin koo hundi na ariyan. Narratti ka'anii lafa argitanitti ajjeesaa jedhanii du'aa garaagaraa mokkorutti ka'an. Inni du'a mo'ee ka'e Yesuus Kiristoos du'aa ajjeesee na jiraachise. Meerre galati keessan dhugaa Waaqayyo. Har'a waa du'a keekeerra. Du'aa rakkinaa du'a. Du'aa iyyumaa du'a. Abaarsa sirraa du'a. Erga hamaa sirraa du'a. Waaqa tolfamaa sirraa du'a. Hafuura joonjii sirraa du'a. Hafuura habaarsaa dachee keerraa du'a. Gaa'ila keerraa du'a. Narraa dhangalaase. Halleluuyaa. Mee narraa dhangalaasee dhaamee guddisaati. Gaafa kana gaa maqaa Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Galanni isaaf haa ta'u. Mee harka rukutaa galateeffadhaa Waaqayyoon.
gaafa kana gaa waaqayyo gaafa lolli natti baay'atu kana na ari'anii lafa argitanitti ajjeesaa du'aa itti godhaa jedhanii waaqayyo ijatti jaamsee haala garaa garaan narraa rukutee barumsa ol na deemsisee waan baay'ee keessa na dabarsee gaa'ilaan na ga'ee waan hin yaadamne hojjete waaqayyo guddaadha. Yaaddeen isa waaqayyo siif yaadee jiraatta. Mee nama simbiraan si jedhitti guddisi. Maali isin on sodaattu fakkaataa si jedhitti guddisi. Yaaddeen isa waaqayyo siif yaadee jiraatta jedhaa guddisaati. Abbaan naman ta'u naan jedhee Yesuus immoo hojii koo hojjetta naan jedhe. Abbaan zarii keenya kee kadhattuun hin jiru kun kadhatee nu qaanessa jedhee Yesuus immoo saantibamni ayyaana kadhatta naan jedhe. Maaltu ol darbeera waaqayyo dhimma keetti hin galaa har'a waaree kana. Amma kana maalate ammuma dhimma keetti galaa. Mee dhimma kootti naa gale dhimee guddisi. Haa ulfaatu maqaan waaqayyo. Waaqayyo dhimma keetti sii galaa. Si jedhame nama simbukkeen guddisaati. Akka irraa kana miniidha. Injijjiiramtaa jedha. Jedhi caakodi injijjiiramtaa jedhe ergaadha. Halleluuyaa. Maqaan sirra tuulan sirraa kaa'edha. Jedhi maqaan sirra tuulame kun sirraa kaa'edha guddisi. Halleluuyaa. Sirraa kaasa waaqayyo. Haa ulfaatu maqaan waaqayyo. Gara kutaa kanaatti deebinee gaafa laallu namoota yaaddaa jira. Maaltu yaaddaa jira? Bartootatu yaaddaa. Maaliif? Guyyaa 3 guutuu uummanni achi ture. Kadhannaarra ture. Fixuuf galuuf immoo jedhu. Kanaafuu Yesuus immoo warra yaaddaan argee yaaduuf itti ga'e. Nami yaaddaa jirtu jirtaa si yaadameera waaqayyo biraa waa. Waa'ee manaa yaaddoftaa waa'ee manaa ammasii yaadameera. Waa'ee konkolaataa yaaddoftaa waa'een konkolaataa qulfii isheen keemma oomishamaa jira. Waa'ee siyoosiidhaan kuftee yaaddoftaa waaqayyo siyoosii malee karaa sii banaa jira. Meerree galati kee waaqayyo. Waa'ee gaa'ilaa maalii nan fuudhee yaaddoftaa inni gaa'ila moo waaqayyo waa'ee gaa'ila keetii waa yaadeera. Nan argama na eebbisaame. Isin ayyaade amma anuma tasichi naqaa Mesiya 3 na eebbisaame. Ayyaana isaa hamma dhumaatti siifis akkuma kana godhu xalaata kee immoo cabsee abidda kee dhaabu. Nan argama waaqayyo guddaadha. Mee waaqayyo guddaadha guddisaati. Maaliifan akka jedha yoo argaman ergamu malee mana ta'aniin ergaman argamanii ergaa fuudhanii ka'u. Hiika qaba dubbiin koo. Haa ulfaatu maqaan waaqayyo. Mee haa ulfaatu maqaan waaqayyo jedhaa guddisaati. Kanaaf amma kutaa keenya keessa kanatti gaafa laallu waa'ee maaliin jara kana geggeessinaa yaadda'u. Maaliyaa? Waa'ee qaala'insaa yaaddoftaa? Yesuus gatii kee dabaleera. Yeroo kiiloon achii dabaluu kan siraata sii dabala. Mee ameen jedhi maaloo. Yeroo gabaa kee shunkurtiin dabaluu waajjiraa miindaan dabala. Qalbii seetanaa kan maalii yaaddofta reesii foowaa sii yaadameera. Dhugaa meerree galati kee dhiisati sanan du'a maaloo itti dhiisama bakka waaqayyo akeeka qaba. Akeeka qaba waaqayyo. Mee akeeka qaba dhaamee guddisaati. Iyaadeef maqaa ta'ee fi maaltu addana jira jedha. Buddeena garbuu 7tu jira jedhan. Eessa jirtati maal qabda mul'isi malee yaadda'in. Wanta tiima fuula waaqayyootti agarsiisi. Hin qabu amma yeroo kennaa kana gaafatanii hin qabu maalan kennan jedhin. Bar tokko waldaa jaaruunini waanan kennu dhabee shamushii koo ofirraa baasee kennu. Maal godhu ennaani hiyyeessi tokko ittiin hojjetu hin jedhe. Hiyyeessa tokkottu isa hojii waldaa kanaa hojjetu anuun nan qabu hin jedhe. Waaqayyo guddaadha. Mee waaqayyo guddaadha guddisaati. Egaa eegasii immoo na dandeessise elaa bara kana kellee waldaa guddaa arrabaa 460 ta'u birriidhaanis hirmaannee humnaanis hirmaannee kadhataanis hirmaannee jaarree utuun gaafa sooyyaan kennine ta'e dhufunni sun yoo laattu ta'e hin jiru. Kenni ofii kee kenni ofii kee taansi immoo qabeenya kee waanuma cabduu xiqqoo tokkollee kee handhabiin kee buufadhu ishee askeetti wal si horti malee addanatti nyaatamti miti. Namichi dhugaa ba'aa oole abbaa makiinaan ta'eedhe
namichi dhugaa ba'aa oole mana murtii kan biraan qaban mana murtii addaadha abukaatoon isaa baay'ee cimaa kan ta'e haa ulfaatu maqaan Waaqayyoo. Kanaaf innan jechuu barbaade maa inni kennuu kun jedhi Waaqayyoo wajjin nagaduudha. Namichi biyya lafaa kee olii gadi jooraa tureera oomaa hun turre abbaa konkolaataa abbaa maalii hin ta'uun waa inni matee dhageessifatullee waan ajaa'ibaati dhageessaniittu gaasana kenna kun. Maal godhee kenne maal godhee of kenne maal godhee dhuguma na uumte yaa Waaqayyo harka koo si tuume miilla koo si tuume ija koo si tuume qaama koo hundanaa laatte waa warshaatti hojjetamtu moora dabdaadhee kooluutti galuu isaatiif dhuguma ijuun miliyoonii meeqan argama. Na jalaan dubbattanii miliyoonii meeqaan guujjiftu Finfinneetti dhaqanii dhabanii addanatti fayyaniif qaama dhukkuba keessaafu seentimeetirii meeqa tarsaa irra kee tarsaa dudduuba tarsaa malee Yesuus shaa kee karaa ergamaa geetu. Meerre galati keessa Waaqayyoo. Opereeshinii Yesuus dhiiga sin qabu dhiita sin qabu. Harrallee utuun dhiigin utuun dhiitin waasi keessaa ba'ama. Imbaa fuuteen galtu. Galadoo sana fuuteen galtu. Waraansa sana fuuteen galtu. Caba sana fuuteen galtu. Hiyyumma sana fuuteen galtu. Salphina sana fuuteen galtu. Ilaa Waaqayyoo mul'ata na agarsiisa. Nama wayyaa moofaa namarraa sassaabee abiddatti kaa'uun argaa. Isa gubee fuutiin fixeetu wayyaa adii kennan hidhachiisa. Maayinnennaa Waaqayyoo saba kana mul'atan hidhachiisa naan jedhee. Meerree gaagalatti kenna mergaa ammaa fudhate. Waaqayyo guddaadha. Mee Waaqayyo guddaadha guddisaati. Kanaaf gara kutaa keenyaa kanatti gaafa deebinu buddeenuma garbuu sana fidaa jedhe. Meetii dhibba lamaanuu bitamee waliin ga'u maal godhannaa ituma fidaa jedhe. Qurxummii muraasa sana natti waanuma xinnoo sana fidi xinnoodhaan jedhu Yesuus. Isa duukaa dhuftaa malee qabeenya dhabe miniif Yesuus. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Ati mataan kee iyyuu kan saati. Addunyaan kun iyyuu kan saati. Lafti kun iyyuu kan saati. Qilleensi kun iyyuu kan saati. Waaqayyo guddaadha. Maal labere waa Yesuus akkataa tokko gargaartu sitti hin fakkaatiin. Yesuus gooftaa bara baraati. Jabaadha. Humna qabeessa. Ilshaadaayidha. Gooftaa jiraataadha. Amanamaadha. Humna hamaa waraana. Jawwicha waraana. Xinqolaa waraana. Asmaayitii waraana. Digimtii waraana Yesuus. Inna abbaa yaadda isin hafin narmee yaaddoftes kadhattuun taane namichi tajaajila wangeelaawwii ta'e. Maalitti si yaaddaa jiru mana keenya beergaan sii qabaan. Nama gargaaru Waaqayyo ofirratti an arge lafaa ona kaase yoon okkolee lallabe maal ta'a. Waaqayyo guddaadha. Mee Waaqayyo guddaadha guddisaati. Okkolli keessitti nagaamin Yesuusiin ati fayyaadha. Iyyumi keessitti nagaamin Yesuusiin ati osooressa. Halleluyaa. Qallinni keessitti nagaamin Yesuusiin ati furdaadha. Qobaa ta'uun keessitti nagaamin Yesuusiin kunoo hawaasa amma kana ga'uutu horatteetta. Mee ililchi gaa Waaqayyoof namni ergaan si qaqqabe. Ergaa darbaa oole Waaqayyo guddaadha. Mee Waaqayyo guddaadha guddisaati. Kanaafi buddeena garbuuf qurxummii sana maal godhe Yesuus akka nama dubbiseetti jedhaa maaloo maal godhe hin eebbisedhaame mee harka kee akka godhime maqaa Waaqayyo kan abbaan maqaa Waaqayyo kan ilmaan maqaa Waaqayyo kan hafuura qulqulluu aboo sadan tokkoon barakata Waaqarraaf lafarraan barruu kee eebbiseera. Amma hidda kumaatti si eebbiseera. Mana jireenyaa si eebbiseera. Gaa'ilaan si eebbiseera. Amantii jabaa si eebbiseera. Beekamtiin si eebbiseera. Piroofeesara injineera ta'uun si eebbiseera. Luboota qulqulloota apoostiloota ergamoota adda addaa ta'uun si eebbiseera. Idda kuma sanyii kee eebbiseera. Idda kuma abaarsa si qabe sirraa buqqiseera. Idda kuma bakka abaarsi buqqa immoo eebba bakka dhaabeera. Mena meebbifamte galata Waaqayyoo meera. Megalateeffadhaa Waaqayyoon cha godhaati galanni isaaf haa ta'u. Haleluyaa. Maal labdiyaa? Gooftaa qabaannaa waan hundumaa jira. Jara nyaachisee gundoon torba jalaa ka'ee ergamoonni jalaa kaasanii irraa hafaa ta'ee kumni shan nyaatee irraa hafaa ta'ee jireenyi geddarame bakka kutaa biyya Magaadan jedhamutti darbee hojii itti fufe. Misiraachoo darbitee hojii itti fufta.
Me darbeen hojii itti fufa dhime. Bara 2014 darbitee hojii itti fufta. Ila raajiin raajaa jira. Bara 2014 kana ceetee hojii itti fufta. Bara 2015 ceetee eebbatti fufta. Bara 2016 ceetee galatatti fufta. Bara 2017 ceetee boojuu hirta. Ani mana kee irratti raajiina raajeera. Gaa'ila kee irratti raajeera. Waldaa ifa fayyinaa irratti raajeera. Paasteroota kanatti raajeera. Appoostiliitti dubbadheera. Waaqayyo kana godheera yee. Meerre galati keessa Waaqayyo fuudhee ergaa kana. Vakwadai keko de bara baba toro lobotia. Haleluya. Haulfaatu maqaa Waaqayyo. Geddaraa seenaati Yesuus. Gara kutaa keenyaa kanatti deebinee gaafa laallugaa maal nu yaade qabeenya keenya ishee xinnoo eebbisu. Qabeenya ishee xinnoo jarri qaban ammaa hin eebbise moonnis. Mee jedhaasi. Xinnoo kee maal godhare baga gammadde. Mee gammachuu kee maaliin ibsitere? Ceephoo dhala namaarraa fageessuu yaade. Ceephoo ofirraa qabdaati sirraa fageessa Waaqayyo. Kutaa macaafa qulqulluun utuu namni naa dubbisee nan jaalladha. Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 17 amma 25tti. 17 kaasee ulfina Waaqayyootiif nan dubbisa. Inni hafuuraa fi humna Eliyaas raajicha qaba ture in argata. Yaada abbootaaf kan ijoollotaa walitti deebisuudhaaf kan warra hin abboomamnes gara warra tolootaatti harkisuudhaaf saba isaa gooftaa isaaniitiif kan qophaa'an gochuudhaaf gooftaa dura in adeemaa jedhe. Zakkaariyaas yommuu ergamichaan kun akka ta'u attamittan beekaa anoo dulloomeera. Haati manaa koos barri ishee darbeeraa jedhe. Ergamichi immoo ani Gabreelidha fuula Waaqa duraa kanan dhaabadhu misiraachoo kana sitti himuudhaaf ergame. Ati garuu erga ani sitti himee yeroo isaatti isa raawwatamuuf jiru hin amanne. Kanaafis hamma kun ta'utti arrabni kee didaan ta'a jedhee deebiseef. Sabni gad ba'uu Zakkaariyaas eeggachaa ture sun mana qulqullummaa keessa hamma kana waan inni tureef hin dinqifate. Yommuu gad ba'ees inni dubbachuu dadhabnaan mana qulqullummaa keessaa mul'ata argee akka ture hubatan. Arrabni isaas didaa waan ta'eef harka isaatiin milikkita duwwaa isaaniif kennuu danda'e. Guyyoonni darbee isaa raawwatamnaan Zakkaariyaas gara mana isaatti deebi'e. Kana booddee haati manaa isaa Elsaabeet ulfooftee hamma ji'a 5tti manaa hin baane turte. Isheen kunoo hojii gooftaati. Amma gara booddeetti na yaadatee namoota gidduutti ceephoo narra ture anarraa fageesse jette. Ameen. Ameen. Ammas keessatti ceephoo gurguddaa sadiitu buqqa'e. Har'a ceephoon balbala sirra lakkaa'e sii buqqisuuf Waaqayyo yaadeera maqaa ta'eef ceephoon sun jirattee yaadda'in. In buqqisa mee hin buqqisa dhimee guddisi. Ceephoo inni jalqabaa umurii dhala argachuu qabanitti dhala dhabanii dulloomu. Booddeen qabanii ittiin jedhu. Booddee nama isaan dhaaluun qabanii ittiin jedhu. Ceephoo tokkoffaadha kun. Lubichumaaf haadha manaa isaa tolitti ceephaama. Hawaasa keetti ceephaama. Maaliin ceephaamaa jirta hawaasa keetti har'an darbu fuuteen galtu. Mee fuudheen galu dhimee guddisi. Maaliin ceephaamaa jirta hojjaa keetii. Maaliin ceephaamaa jirta bifa keetii. Maaliin ceephaamaa jirta dhaba keetii. Maaliin ceephaamaa jirta caba keetii. Maaliin ceephaamaa jirta Waaqayyo guddaadha. Har'ama fuuteen galtu. Mee fuudheen galu itti rarra'ini. Mee jedhi mee fuudheen galu dhimee. Waan ittiin si doorsisan kana har'a appoostiliin hin kadhataa fuuteen galtu lafatti sirraa caba. Mee hin caba jedhi guddisi. Kana booddee sagalee dhaqe sagalee jabaa. Sagaleen gara kee hin dhufa. Mee hin dhufa dhimee guddisi. Sagaleen ceephoo cabsu gara kee fiigaa dhufa. Balbala cabsee dhufa. Tulluu diigee dhufa. Yeelloo sirraa harcaasaa dhufa. Mee hin dhufa jedhaa guddisaati. Haa ulfaatu maqaan Waaqayyo. Mee ulfaatu maqaan Waaqayyo jedhaa guddisaati. Galanni isaaf haa ta'u. Ceephoo isa tokkoffaa kana ceephoo umuriif ceephoo dhala dhabu ceephoo bormana isaaniitti eewutu gala hoolola akkasii kanatu jara kana miidhaa jira sagaleen immoo dhufe Elsaabeeti dhala godhatti jedhe. Halleluuyaa. Maal godhatti jedhe? Dhala godhatti jedhe. Inni lammaffaani ceephoon iddoo sanatti ture mamu himmame
ani lafa guureedha jedhe sababii lakkaa'u sababii lakkaa'e ani lafa guureedha jedhe maqaa Waaqayyoo ulfaatu isheenis umurii ishee deemeera jedhe galanni Waaqayyoof haa ta'u kanaafuu jedhe amma kun attamitti ta'a akka kun ta'u immoo attamittan beekaa jedhe innaan ergamaa achii walitti bu'anii ceephoo inni sadaffaan mamuurraa kan ka'e ergamaa Waaqayyoo wajjin walitti bu'u yoo amantii amani malee ergamaa Waaqayyootti hin bu'in si dhowweera maqaa Waaqayyoon hin bu'in yoo amantii amanii fayyi yoo si dide immoo amanuu diddee dhiisi malee ergamoota Waaqayyoo wajjin hin haasa'in maaliif in qollofa arraba qollofuu danda'a ergamaan nan argamaan ergamaa isaatti Waaqayyo furtuu fi bantuutti kenne hin furaa hin banaa hin cufa kanaaf bara keetti kan akka of eeggattananii isinii dhaama daraa keessan Waaqayyo guddaadha mee Waaqayyo guddaadha guddisaati ceephoo inni sadaffaan immoo jechuudha hamma eebbisaa raawwatutti taa'ee eebbisaa sun immoo hin raawwate hin deesse ceephoon irraa ka'ee hin isinii hiikame meenanii hiikamani guddisi sit harka kee ol qaba gara Waaqayyootti harka kee ol qaba maqaa Waaqayyoo kan abbaan maqaa Waaqayyoo kan ilmaan maqaa Waaqayyoo kan hafuura qulqulluu aboo sadan tokkoon hidhaa gaa'ila kee irraa kuteera hidhaa nagada kee irraa kuteera hidhaa biiroo kee irraa kuteera hidhaa abaarsaa dachee kee irraa kuteera hidhaa qilleensa kee irraa kuteera hidhaa waraansaa sirraa kuteera hidhaa dhukkubaa sirraa kuteera haleluyaa kuteeran taa'u narraa citeeran taa'u dhibee guddisi